akkaataan ati tayammuma itti gootu tokkoffaa harka kee lamaan kanaan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Viidiyoo tana keessatti barumsa ajaa'ibaa sii kenna insha Allah. Viidiyoo tana jalqabarraa haga dhumatti obsaan dhageeffadhu, hiriyoota keetii dabarsi. Rasulli maal jedhan? Addaallu ala alkhayri kafaa'ilih. Namni khayrii tokko irratti nama qajeelche akkuma waan khayrii san dalagee keessatti ajrii argataa jedhan. Wannan siif qabadhee dhufe akkaataa tayammuma itti godhan tartiiba isaatiin bi'idhnillaahi ta'ala adda sii baasa. Tayammuma jechuun biyyee tayammuma godhatanii bakka bishaanii buusanii salaata ittiin salaatu jechuu tartiiba isaa adda sii baasa. Takka takkaan sanitti seenuun duratti bakka waa'ee tayammuma wal qabatu kana keessatti waa lama adda sii baasuu barbaada. Tokkoffaa yeroo kam tayammuma gochuu danda'an. Lammaffaa tartiiba isaa adda sii baasa jechuu. Ka tokkoffaa kana si hima. Yeroon ati tayammuma itti gochuu dandeettu yeroo sadi tayammuma gootee ittiin salaatuu dandeettu. Yeroo tokkoffaa yoo bishaan dhabde yeroon salaataa gahee bishaan yoo dhabde biyyeedhaan tayammuma gootee ittiin salaatu. Lammaffaa yoo dhibee wahii qabaattee doktorri bishaan irraa si dhorge, yoo bishaan qaama kee tuqe dhibee guddaattu sitti ka'a, ruuhii keetiif sodaachisaadha, bishaan hin fayyadamin doktorri jedhee yoo irraa si dhorge biyyeedhaan tayammuma goota. Sadaffaa yoo bishaan argamee udriin argame, fakkeenyaaf bishaan argame sun najisa ta'e, kanaaf bishaan argame jettee bishaan najisaan hin du'attu. Yeroo kana maal goota? Tayammuma goota jechuudha. Waa sadan kanaaf tayammuma gochuu dandeetta. Akkaataa isaa si hima. Tokkoffaa dukhulul waqti, yeroon seenuu qaba. Osoo yeroon hin seeniin tayammuma gochuu hin dandeettu. Yeroo salaanni gahe bishaan olii gad deemtee barbaadda. Yoo bishaan dhabde ammallee maal goota? Tayammuma goota. Sadaffaa bishaan barbaaddattee eega dhabde maal goota? Anniyya niyyachuu qabda. Tayammuma godhadha jechuu kana niyyachuu qabda. Afraffaa biyyee qulqulluu gochuu qabda. Rabbiin maal jedha Quraana keessatti? Falam tajiduu maa'an fatayammamu sa'iidan xayyiba. Biyyee qulqulluu biyyee xahaara jedhe. Biyyeen arge tayammumaaf hin ta'u. Biyyeen qulqulluu ta'uu qabdi jechuu. Biyyee xahaara ta'uu qabdi. Yeroo tayammuma gootu kana maal gochuu qabda? Ammallee tartiiba isaa eeguu qabda. Inni biraa walitti aansuu qabda. Fakkeenyaaf harka tayammuma godhee booda xiqqoo ture walakkaa booda fuula tayammuma godhee hin danda'amu jechuudha. Yeroo gootu san qaama tayammuma godhachuu qabdu san walitti aansite gochuudha. Akkaataa itti tayammuma gootu ammoo tunu sitti mul'isaa jechuudha. Akkaataan ati tayammuma itti gootu tokkoffaa harka kee lamaan kanaan dachii gadi dhoofta. Bakka biyyee san yeroo takka akkana gad dhoofta harka kee lamaaniin. Eega gadi dhooftee fuutee harka kee lamaan kana yeroo takka jechuudhaan afuufta. Eega afuuftee jalqaba irratti fuutee fuula kee massaata. Jalqaba irra fuulli bakki massaamu bakka kana raaga kana asii naga bakka kana fuula massaata. Eega fuula massaatee itti aansitee maal goota? Harka kee mirgaa kana massaata. Harka kee mirgaa haala kanaan akkanatti fuutee massaata. Eegasii harka kee bitaa haga bakka kanaan massaata. Bakki harki itti massaamu haga bakka kanaati. Warri haga ciqilee jedhallee hin jira jechi raajiha jechi bareenna haga bakka kanaa jechuudha. Haala kanaan tayammuma godhatan. Tayammumni qaama biraas hin barbaachisu. Akkaataa nama si hime kanan tayammuma godhatan jechuudha. Viidiyoon kaa hedduu si fayyaddi dhageeffadhu waliif dabarsa.